Baay'ee namatti tola. Akkam tureen kun qofti iyyuu ibsu wannichi baay'ee namatti tola. Dhugaa waan ajaa'iba. Wanti kun baay'ee sammuu waan nama bohaarsudha. Gaafa sammuun keenya dhiphatu bakka garaa garaatti waan hin taane bakka hin taanetti yeroo keenya dabarsuutti fi gubuutti as naannoo kana naannoo Meeksikoo Gannat Hotel fuuldura Kaasaa Giraand Mool jettanii yoo dhuftanii gosa barbaadaniin jira. Akkam jirtu hordoftoonni Gaaffii Taayims asirratti affeerameen jiraanis Gaaffii Taayims irraa dhiyaatan isiniif deebisuudhaaf asitti argameen jira. Ani weellisaa Kennaan Gessaati. Amma dhumaatti na waliin tura. Affeerraa kooti. Gaaffiin tokkoffaan of barsiisi jedha. Ani weellisaa Kennaan Gessaan jedhama. Bakki dhaloonni koo godina Amboo magaalaa Noonnoo Silkaambaa jedhama. Mana barumsaa achumattiin baradhee sadarkaa tokkoffaarraa kaasee aartii kanas achumattiidha kan inni eegalee walleedhaan jechuudha. Mana barumsaa Silkaambaa sadarkaa tokkoffaa gumii HIV jedhamurraan wallee eegalee jechuudha. Achumaatti ka'umsi koo. Eshi gaaffiin koo Kennaan weellisaa akkamiitii kan jedhudha. Ani gaafa of ibsu weellisaa lameenuu giddu galeessa jirudha jechuudha. Aadaas na weellisaa ammayyaas akkasumatti na weellisaa jechuudha. Lameenuu wal madaalchiseetan wal simachiseetan tarkaanfadhaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Gara aartiitti bifa kamiin yookaan haala kamiin seenteedha gaaffiin koo. Gara aartiitti kan hin seene weellistoonni na dursan jiru kan akka Doktara Kabajaa Alii Birraa, Daawwitii Mokonnon jiru baay'een isaanii Abbabaa Bishuu hedduudha. Weellisaa keenya kabajamaa Hacaaluu Hundeessaatiin dabalatee baay'eedha. Egaa namman baay'ee dinqisiifadhee namman baay'ee hordofee jaaladhee yeroo baay'ee duuka bu'u Taaddalee Gammachuudha. Wallee isaa sirbuudhaani yeroo baay'ee mana barumsaa keessatti wallee isaa sirbuudhaani sanaanan gara walleetti yookaan gara weellisummaatti aartiitti dhufee jechuudha. Egaa namoonni tokko tokko gaafa weellisuu akkas gumii keessatti gaafa cufumsaa mana barumsaa sagantaan jira inni keenya hin beekne jedhee yaada. Egaa namni sadarkaa sana hin darbine hin jiru. Gaafa dhuma manni barumsaa cufamu waan dandeettii qabnu hundi keenya iyyuu hin hirmaanna gaafa mana barumsaa cufama dhumaa gaafa kaardii jechuudha. Anis iddoo sanatti argamuudhaan nan sirbaa jechuudha sirboota namoota amma isiniin jedhee kana. Sanaani namoonni tokko tokko dandeettii koo naaf ibsu jabaadhu gara fuulduraatti itti ciminaan jedhu. Anis sanuma qabadhee tan dhufee kunoo har'a as jira jechuudha. Gaaffii Taayimsirra. Gaaffiin koo sirba yeroo sana sirbitu keessaa tokko sirbuudhaan nu yaadachiisi jedha. Jirbiinis kan warra laaloo yoo hiddine maal qabaa alaabaa keenyatti yaadoo yoo sirbine maal qabaa taltallee bishaan haroo qilleensatu kaachisaa siif jedhee manaa baheetan bineensan of nyaachisaa taltallee bishaan haroo qilleensatu kaachisaa siif jedhee manaa baheetan bineensan of nyaachisaa. Kophaa koo galuufi bineensa na nyaata sidisee galuufi garaa na hammaata sidisee galuufi garaa na hammaata sidisee galuufi garaa na hammaata urjii ganamaatii ilaallaan ijaashee baddeessa lagaatii dhalootaan ilkaashee. Dugda ishee irra ciisaa rifeensi mataa ishee
Keessumayyuu mucaan kan koomeef miilaashee eessuma argata laata abbaan shifaatishee eebbiseetu hume hundumaa dhannaashee eessuma argata laata abbaan shifaatishee eebbiseetu hume hundumaa dhannaashee. Galatooma. Gaafiin koo aartiin siif maalii kan jedhudha. Aartiin anaaf waan guddaadha jedhee yaada. Keessatti of ilaala. Namuu artistiin kamuu naa gaafatamu haala ittiin ibsatu qaba waan ta'eef an akka kiyyaatti akka ofii kiyyaatti anaaf aartiin madda gammachuu kootiiti. Jalqaba madda gammachuu kootiiti. Aartii gaafan hojjedhu aartii keessatti gaafan jiraadhu gammachuun irraa argadhaa jechuudha. Sanarraan darbeeti saba gammachiisee aadaa koo beeksisee aadaa koo addunyaatti ittiin beeksisee ittiin illee gadda galii godhachuudhaaf kan ittiin tarkaanfadhu jechuudha. Jalqaba garuu aartiin siif maali kan jedhu anaaf madda gammachuu kootii jeetan ibsadha. Madda ittiin aadaa kiyya ittiin mul'ifadhu baasee quuqqaa garaa kootii ittiin ibsadhu anaaf waan baay'eedha jechuudha. Akkasitti hubadha. Gaafiin koo aartii fi qabeenya yookaan abbaa qabeenyummaa itti wal bira qabanii kamiin filatta kan jedhudha. Lameenuu jibbamu. Lameenuutu jiraate gaariidha. Namni qabeenya jibbu hin jiru. Garuu ani aartiin filadha. Akkuman dura jedhe gaafii koo jalqabaa irratti aartiin anaaf madda gammachuu, madda quuqqaa garaa kootii, madda ittiin aadaa koo ittiin ibsadhu waan hin jedhee ibsadheef kanaafuu qabeenyummaan sun hafee anaaf aartiin isa jalqabaati jedhee tan filadhaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif sirbi istiidiyoo seentee hojjettee mata duree isaa maali jedha gaafiin kiyya. Sirbi jalqabaa tariiqa namoonni beektanus jiraachuu dandeessu. Naaf kottuudha sirba aadaa Harargeeti. Shaggooyyee naaf kottu jedhama. Kana jechuudha. Yeroo jalqabaatiif kan inni istiidiyoo seenee sirba ittiin eegale sirba naaf kottu jedhudha. Naaf kottu bareedan talaa si malee jedhee onneen jaalala. Naaf kottu bareedan talaa si malee jedhee onneen jaalala. Kophummaan naatti hin tolle ammallee jiruun jireenyi hin tolu barsi malee. Kophummaan naatti hin tolle ammallee jiruuf jireenyi hin tolu barsi malee. Kophummaan naatti hin tolle ammallee jiruuf jireenyi hin tolu barsi malee. Gaafiin koo yeroo jalqaba istiidiyoo seentuu mudannoo si mudatee nuuf ibseedha. Mudannoo waan baay'eedha. Namoonni hundumtuu bakka duran turre gaafa bakka kaayyoo sana dhaqqabu waa hedduutu jira. Sodaan jira. Sodaan jira. Aamlee illee barbaada. Garuu ana waan addaatti waan nan jedhee yaadamtu hin jiru. Maaliif sababiin isaa yeroo dheeraa baandii keessatti dabarseen jira. Xiqqoosi ekspiraansiin jiraachuudha waan hedduu hin beekaa. Guutumaan guutti ta'uus baatu amma tokko nan hubadhaa jechuudha. Akkas naaf asirratu wanti addaa na mudate jedhu hin jiru. Garuu sodaan jira. Tariidha akkam ta'a laata sagaleen koo gaafan sirbu dhagahee waan hin beekneef akkam ta'a laata kaasatti waan ta'etti akkasitti waa dhagahee hin beeku waan ta'eef sodaa hedduutu jira. Amma sirbi sun achi bahee yookaan sagalee koo amma deebisee dhaggeeffadhutti waan akkasii kana jira jechuudha. Chaalenjiin isaa guddaadha. Baay'ee saffisaan amma sagalee kee dhageessutti waan qabattee deemti sana dhangaa qabattee deemti sana achi gootee isaan deebisanii ammas dhageessanitti baay'ee muddama addaati jechuun nan danda'a jechuun dhageettii sagalee kee sana dhaga'uudhaaf baay'ee mooraaliin achitti illee argachuudhaaf tattaafattu cimaadha jedhan akkasitti ibsaa jechuudha. Gaafiin koo isteejii irratti yeroo hojjettu
maaltu si mudatee beekaa jedha. Isteejiin kun kan halkanis kan guyyaas jira waan ta'eef kan halkanitti waan baay'eetu jira. Namoota gosa adda addaatu jira waan ta'eef nama sana hundumayyuu akkuma amala isaatti kan si dhiibus jira, kan ofiisi qabus jira, hundumtuu akkuma waa hordofutti waa hundayyuu ilaalee hiika waan ta'eef waan hedduutu jira jechuudha. Sana artiistiin kan uummataati waan ta'eef isa ija gaariinis dhufe kunuunsitee ofirraa deebista. Isa immoo ija hamaanis dhufe immoo akkuma sanatti ofirraa deebistaa jechuudha. Haaluma gaarii ta'een artiistiin kan uummataa amma jedhametti isa badaas isa gaariis lameenuyyuu madaalliidhumaan hin godhama. Mudannoon addaa nan qaba jedhee kan yoonaa seenatti tolu kan guyyaati. Guyyaa isteejii addaa tokko jira. Qophii sana irratti miidiyaa tokkotu maqaan dha'u. Ani nama dhuunfaatu achitti naaf feere, nama dhuunfaa gaafan jedhu artiistii sanatu achitti naaf feere jechuudha. Sirba sana isa faana kan hojjedhuuf walirkaa fuunee hojjennaa. Anis tireeningiin godhee haaluma gaariin tireeningii keenyas goonee achitti argamne. Garuu erga achi gahee booda mudannoo addaatu na mudate jechuudha. Mudannoo addaatu na qunname jechuudha. Innis maali? Sirba sana walirkaa fuunee hojjennaa. Sirbineerra xumurreerra. Ani garuu bahuun barbaade. Namni sun garuu hudhee na qabee jira achitti. Sirbi sun sirba aadaa shaggooyyeeti. Garamittuu socho'uu hin dandeenye jechuudha. Fal'anan qabu gomorsaa hojjechaa achuma dhaabachuu ta'e jechuudha. Warri meeshaas sirba xumuranii jiru. Bu'aatii keenya eegu akka gaafsanaa bakka kolfuma ilumaan kolfa tokkoffaa odeessii jira lolaa jira. Mudannoon akkasii jira. Mudannoon guddaan amma wanaatti illee kan na kolfisiisu mudannoo sanadha. Tarii namni sun gammachuu marraa waan ta'uu danda'a ta'ee yaada. Tarii kun waan addaa ta'uu hin danda'u. Hojjennee eeggii xumurree booda yeroo baay'ee waan akkasii jira. Namoonni lama ta'anii koolaabireet godhanii hojjetanu. Tokko dafee bu'uu barbaada, tokko immoo deddeebi'ee hojjechuu barbaada. Wanni kun ana qofa miti jedhee nama mana namoota baay'ee irratti mul'ata jedhee yaada. Deebiin koo gaafiin koo akka deebi'e abdiin qaba. Gaafiin koo akkas jedha kan ammaa kuni weellisummaa keetti fayyadamtee nama gowwoomsitee beekta. Mataa sadassa kan ta'uun olle isa ta'uun olle wanti kun ani godheen beeku. Amman beekutti amman of beekutti weellisummaa kootti maxxanee yookaan ogummaa koo kanatti maxxanee ogummaan kun jechuun akka ittiin uummata kootiin aadaa isaa mul'isuu fi ofillee akka gammachiisuu fi kubbaa garaa kootii akka ittiin ibsadhuchaan ture. Garuu kana keessatti weellisummaa kootti maxxansee nama gowwoomseera jedhee namanus yaadus. Fuuldurattis ta'e kan nama wanaattis gonkumaa. Kennaan yeroo ammaa kana maal hojjetaa jira maalirratti argama gaafiin koo. Yeroo ammaa kana yoo Rabbi jedhee biyyi keenyas tasgabbaa'ee uummanni keenya kunis haala amma irra jiru kanarraa Rabbi gargaaree gara tokkotti deebinee rakkoon kun kan duraa furamtuu taate albama guutuu qabadhee dhufaan jira. Yeroo dhiyootti immoo akkasumattis sirba baaqee tokko viidiyoon isaa dalagamee yeroo dhiyoo kana keessatti torban dhufu kana keessatti sin baay'ee jireetan eegaa jira. Zee reekoord dhaabbata jedhudha. Guutumaan guutuutti produce godhee kan hojjete. Albama immoo dhaabbata tokko faana walii galee jirra. Yeroo ammaa kana ibsuun barbaadu. Sababbiin isaa xumurree jirra. Walii galtee nama raawwatamnetti dhaabbata kana ibsuun barbaadu. Garuu yeroo dhiyootti albama dursuudhaan sirba baaqee tokko akkan uummata koo qaalii Oromoo biraan ga'u tattaaffii guddaadhaan jira. Ittis nana mana godhaas nan jira jedheetan. Kanaan naaf adeebi'u.
namoota ogummaa akka wal fakkaataa keetirra jiran maal dhaamtaafidha. Gorsitaaf illee hin geenye anuu nan gorfamu waan ta'eef akkasitti naaf asirratu dhaamsa malee kun gorsa miti. Akkuma argitan kanallee daa'ima dargaggeessa waan baay'ee inni eeggata. Wallaalaadhaa barachuun irraa eegama. Warreen na caalan irraa ogummaanis ta'e umuriidhaan waan nan jechuu barbaadu garuu artistiin Oromoo kamtiyyuu inni xiqqaanis inni guddaanis ituu godhe waan natti tolu ituu godhe ituu wal hubannee bakka jirru wal barbaannee waan godhamuu qabu saba keenyaafis ta'e ofii keenyaafuu nutumti yoo ofuma keenyaafuutu waliif taanee ofiifis taanee namni ofiif ta'ee waliif ta'ee sabaafis ni ta'a waan ta'eef. So kanaaf ituu wal barbaanne walirraa fagaachuu kun gaarii miti. Baay'ee walirraa fagaannee jirra. Tarii uummanni keenya hin beekuun hin danda'amu hin beeka. Uummanni keenya baay'ee nama uummata deemedha. Beekumsaanis waa xiinxaluunis siyaasaanis baay'ee deemeera uummanni keenya. Inumaan nuti dubbata feelaa ta'ee shakkaa jira. So kanaafuu artistii wal barbaade artistiin wajjin hojjetee artistiin wajjin guddate saba isaafillee waa hin fida. Namni tokkummaa qabu waa fida jedhee waan hin yaaduuf. Aga wallaalummaa kootis amman waa hubadheettis jechuudha. Kanaafuu tokko yaa taanu walaa jaalannu inni narra beeku dhufee anaan naa jabeessu. Anis immoo sanaa gad jiru nama kamiifuu amman danda'e dudduubatti hin jedhu. Waadaa miti kan hin galaa jiru namoota kamiifuu deebiin deebisuudha kun yeroo baay'ee. So kanaafuu walaa jaalannu walaa barbaannu keessumaa weellistoonni wal barbaannee aadaa waliin hojjechuu namni waliin hojjete waliin jijjiirama. Namni jijjiirame immoo saba isaatiifis hin ta'a waan ta'eef. Kanaafuu dhaamsi koonni guddaan akka dhaamsaattis ta'e akka dhaatti wal tuffachuu dhiisnu walaa barbaannu wajjin haa guddannu. Tarii beekaa dhiisuu ta'uu hin danda'a. Wallaalummaa hedduu qabaachuu hin danda'a. Garuu wal gorsinee waan jiru wal sirreeffannee warri godhaa jirtan jirtu baay'isuu galatoomaa. Baay'een keessan ani yoo yeroo qabaadhee waa'ee artiist Hacaaluu Hundeessaa waan xiqqoo jechuun barbaada. Miiruma tun dubbachaa jiru natti dhufeedha. Artiist Hacaaluu Hundeessaan nama baay'ee nama kabajudha. Riyaa koo ta'eef miti. Amman argetti akka hangafa kiyyaatti amman argetti nama nama tuffanni nama kabajuu fi nama gargaaru ta'uu isaan beekan. Artiist Hacaaluu Hundeessaa. Hundi keenya waa'ee isaa faarsuu qofatu hin taane Hacaaluun saba Oromootiif wareegamuu isaa qofatu hin taane Hacaaluun dura Oromoo kan Oromoo jechiise dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafa Hacaaluu argu akkan Oromummaa koo jaalladhu na godhaan yeroo baay'ee. Miti Hacaaluu gaafan suura isaa argu. Kabajni namaaf qabu, ilaalcha namaaf qabu. Hacaaluun namni rakkate nama bira darbuun barbaadu inni Hacaaluun. Oolmaanni nuuf ooleen beennaa tokkoon Oromoo. Garuu immoo amma guyyaa tokkos ta'u guyyaa lamas ta'u amma warra argine ammoo waliin yeroo dabarsine sanatti gargaarsi naaf godhe guddaadha. Gorsi naaf kenne guddaadha. Hundi keenya warreen gootan galatoomaa. Warreen kaanis immoo karaa kanarraa hordofne gaariidha. Anis irraa waan akkasii baradheen jira. Wal gargaaruu, wal dhaggeeffachuu, of guddisuutu, of dheeressuutu hin taane waan hin beekne hin beeku jedhee itti amanee waan hin beekne hin beeku jedhee itti amanee kan hin beekne sanaaf immoo akkan baradhuuf akkan itti xiyyeeffadhee ituu abdii muratiin aamileen itti cimee akkan deemu kan na godhe artiist Hacaaluu Hundeessaadha. So kanaafuu anaaf utubaa kooti utubaa wallisummaa keessatti akka wallisummaa koo jaaladhu kan na godhe daran kan na cimsee artiist Hacaaluu Hundeessaa gaafan isa qaamaan argee onnee isaa keessa jechoota ba'aan gaafan dhaga'ee hin irraanfadhu. Amma har'aatti na keessa jira. So kanaafuu tarii akkuma koo namoonni isaa argitan eenyummaa isaa Oromummaan isaa bara asiin gurraacha asiin adii mitiin nama tokkodhaan qulqulluu anaaf qulqulluu hin jedhee waan faarseen natti itti qaata malee ittiin baay'atu. So kanaafuu har'a waan carraa kana kennitanii Gaafii Times gaafii kana waan na dhiyeessaniif galatoomaa.
anis kan jechuu barbaadu uummata koo anis albama qabadhee dhufaa jira waan ta'eef yeroo dhiyootti warra arginaa akkana jabeessitan akka support na gootan abdiin qaba. Dhumarratti waan jechuu barbaadu mana bareedaa kana fakkaatu naannoo Meeksikoo Gannat Hotel fuuldura Kaasaa Grand Mall bakka jedhamudha. Maqaa Gaaffii Taayimsiin galateeffachuun barbaada. Bakka kana fakkaatu kana bakka bareedaa kanatti nu eeyyamuu isaanii fi baay'ee galata guddaa qabna. Isinillee yeroo sammuu keessan boqochiisuu barbaadan garnuma kottaati sammuu keessan of bohaarsaa. Waraanuu bulaa galatooma. Vaya. Ya. Mana te katanya? Anda bicara di mana? Oh my God! Wow! Wow! Amazing! Ajaib nanti. Nama nafsu. Kan basin. Jaga jangan terpakade. Jaga jangan pakai jangkauan. Ampun tu. Ampun tiga nanti berapa? Gede nanti. Jimat gini. Baay'ee namatti tola. Akkam tureen kun qofti iyyuu ibsu wannichi baay'ee namatti tola. Dhugaa waan ajaa'iba. Wanti kun baay'ee sammuu waan nama bohaarsudha. Gaafa sammuun keenya dhiphatu bakka garaagaraatti waan hin taane bakka hin taanetti yeroo keenya dabarsuuf fi gubuutti as naannoo kana naannoo Meeksikoo Gannat Hotel fuuldura Kaasaa Grand Mall jettanii yoo dhuftanii gosa barbaadaniin jira. Hundumtuu wanni mataa isaa qabaachuudha. Haala tapha mataa isaa danda'e qaba. Istaayilii mataa isaa danda'e qaba. Kan nama taphadhe kan ammoo argitaniitu kun keessumaa yaan baay'ee natti toleera. Waan yaalii argeef jechuudha. Addunyaa gubbaarran ture. Samii gubbaarra jechuudha. Yoo kanaafuu hundi keessanuu kottaati asitti bashannana. Yeroo keessan maaf iddoon taa'anii dabarsitu. Kottaa sammuu keessan akka ajaa'ibaatti bohaarsaa galatoomaa Kaasaa Grand Mall as Gannat Hotel fuuldura naannoon immoo Meeksikoodha. Kottaatii bashannanaan jedha. Affeerraa kooti. Affeeramtaniitu galatoomaa.